sigare garatu beeke yoo kiyya tagala haataatu ililli na erge jaaltani beeke laayisaati yoo tabadarrasha ati yoo kiyya garatu beeke siimana ililli dhuftee fituun axaaxaamin biraa deemte sokolaattaalle osoo nyaattee midhate sare wayne jannata keessatti walitti deemtan jechuudha beeki guyyaan wanti silaa isaan kiyyaara dhaggeeffadha BBC irratti qarrabee takiin IBS irra takiin wayii irratti eda surprise namatti ergeetifin ture jaartii hootee gabaas turte hafeen jira jaarsa koo hafeen jira yaa rabbii hafeen jira waan uumamaa dukana qalbiin beeki ummanni nutu xiqqoo zabana kana intilii jedhee taa'amudha. Addunyaan guutuu laayivii nama kum soddomaan kuma afurtamaan gabaasaa jirti baru museenaa daa'imni gabaasa isaanii jala. Okko beekee barga karra fulleen jira amma warra akka imaamaa kun alaarmii guuttataniitu mara fu'aazaanuuf subiidhaa ka'uuf. wallahi billahi har rabbin oolche yaa rabbi kiyya osoo warra keenan arginu ajjeesinati uy aantanuma garaana nyaata yoo du'ellee wallahi warra qofaa miti rabbi inshaallah shahadateenii tun qabatini gaa kaatimaan waa tolchu. shahada rabbi tafaan nukaa rabbiin kaatimaan waa tolchu sawwaan hin dalagatiin argannu museen rabbiin waa tolchu dhugaadha tataaniiti garuu waa maatii aduun akkuma jirutti ta'e maatii ilaala amma maatii wama duraan kaddamtan fa'a warroonni fakkeenyaaf madaa qabdan baay'ee jirtan nama madaa akkasii sanallee hin qabu warroonni maatii kan keessanillee takka kaddamtanii fa'a bakka itti aartanii minaamin jettan kun itti naarina bakkuma jirtanutti hanga qabdan gadi qabadhaa of bira kaadhaati kan duraan kaddamtan homaa miti ammoo intini jedhina bakka jirtanutti immoo ibadaa keessan cimsaa yoo duutanis immoo kaatuma akka rabbi isin wallahi keessattuu warri kaayiroo badii dalaguu dhiisaa rabbiin tuttuqee nu ilaalaa jira wallahi wuy yaa rabbii kiyati asiifachiin qabu barbaadu asiifachiin qabu wallahi kanaafuu hin qabu wallahi asiifachiin qabu garuu wanti garaa nama nyaatu tokko ni jira wanti garaa nama nyaatu tokko ni beekta balaan gisee dhuftee jechuun balaan gisee dhuftee taakka Faaxumaa taakka Maakii taakka Museenaa uummata muumina kana hundiins waliin fudhatti beekee baala isaan warra sharri jala boojii kun nama miti kanaa garaa na balleessaa bara gaafa dhufu ammara arageetu waliin kuchiisa bara eegoon ummata badee waliin dakkan nu godhatta ay waaki akkasii waa wayii dubkuwaan kolbaan uffata dakkama beekasii jedhe himasii tana laale subhaanallah ay waaki rifatte teetiifuu jiruun qabdu wallahi billahi eebadee wallahi qallaalii fadhee kaati immoo maal qallaalii fadhee dhukkasirraa bakka wallahi waa hedduu natti mul'ate bakka jechuun bakka wallahi waa hedduu natti mul'ate wallahi foolee jannataa hundaan natti dhufe beektii arra yaa eeguudha viidiyoo dhaggeeffadhu tiiktookii seeneetiin viidiyoo daansii walli dannaseen haqajee harki kun dachii soso'aa jirti mi harki na hollatu jira bakka bikkuma itti tuqanii dhaamsanii sa'aati sa'aatti guluftee hayxeef maaltu jijjiirama rabbi sodaadhu amma gaa bikka qulfii seentee gisee tiiktookii kana bar hayxuu maal gootee qollaftee maal gootu akka waa hedduudhaan deemta si gara hin dandeessu sa'a dheeraa san bakka hin dandeenye beekee bakka aboo mokkaree gaa Museenaa dhageeffadhu ibsaan galgala kana dhageeffadhu ibsaan galgala kana waa ergee ture sii galee garatu beekee yoo kiyyaa tagala haataatu ililli na erge jaaltani beeke laayisaati yoo tabadarrasha ati yoo kiyyaa garatu beeke siimana ililli dhuftee fituun axaaxaamin biraa deemte sokolaattaalle osoo nyaattee midhate sare wayne jannata keessatti walitti deemtan jechuudha beeki guyyaan wanti silaa isaan kiyyaara dhaggeeffadha BBC irratti qarrabee takiin IBS irra takiin wayii irratti eda surprise namatti ergeetifin ture jaartii hootee gabaas turte hafeen jira jaarsa koo hafeen jira yaa rabbii hafeen jira
Waan Oromoo dukana qalbiin shakkite. Annaa wallahi akkuma dhalliisii erge bakka gaafa du'ellee tu dubartii tokko asiif bitaaf mirgan jedhee subhanallah hanga akiraatis mabira dhufa jechuudha bar waan mi'aa isii erge fudhatte deemta. Chokolaa ilillee miti chokolaataan sun ergaa guddaa qabdi. Saniin jedhee bar. Karraa arganne amma rakkoo miti yoo kolfinillee hundee dura baree. Inni dassinaan jira maanni beektaa viidiyoo haquu jennaa qubni na didee jettu. Akkasiin deemaa jirre beekee harkanaaf dida. Intuu tuni ol tachaa ni jira. Qophaa'utti jirti bakka kalaas duniyaa si bareeffattee akiraa sitti kalaas murteessi. wallahi wabillahi obboleettii shahaadaa qabachuu bira kutee xayyaatu hundan jiran. Rifachuudhaan walgeessu noo filaan masgida rabbii taate namuma. Wallahi Maaki gubas neesh wallahi gubas neesh kana keessa wanti si dinqisiifadhe maanni beektaa wayi nambisne takka nambisne ani Maaki yeroo ati ofii keetii wanta tokko si qaqqabu keessatti ilmi namaa dogongora isaa tokko yaadachuu jechuun waan xiqqoo tokko sitti fakkaatiin wallahi yaada addunyaa kanarra dogongora ofii sirreeffadhe akkam godhee ay badii ofii yaadachuu tokko ትንሽ ነገር አይደለም እኮ ወላሂ በዳሳ ያኒ ላለሉም ረቢን ራ ቀብዱ ዮኪን ረቢን ሲጃለቹ ረኩንም ትዩ መተማሳቴቹ ታዲ ኢልሚና ማርማኪያ ማሻዳ ቀበኑ አጀሲዮን ተቀበደ ጀተን ሰይበር ጀነተ ከሰት አቦ ወላሂ ጋ ዋሄዱን ጄቤቴ ወሶ ነምኒ ቪዲዮ ነራ አርክ ሀፍኔ በርሲ ዱና ጋፈና ቆያ ዋንጀረ ሙደት ያሲለ akkam ta'an jarrifaan ibsishaanii haftanii baga rabbi sin hanfise buna dhaabbannee wal eebbifna ganda keessan sana dhufnee qoyyaame yaa wallahi mana walii deemnee wal eebbisuu qabna ndee waan qaldiin turree bar reediin maal ta'e maaraanni warra reedifaa maal ta'e naan jetti ijoolleen isin maal taataan yaa habiibtii bar qallaalii miti kaarraa kun an bahiwootee jira dhaladhee dhaga'e ani zilzila lafaa kan argeen beeku ani kirkira lafaa sedhan argeedhuma beeku an siluma takka yaani isa darbees reediitu iyyuu lafti naan socho'ee ka'e siin socho'ee ka'e jedhee na gaafate malee ani hin argine isarraa garuu majlisarra akkas ciise jechuudha yaa habiibti lafatti na dafee majlisarraa maal taate reediin immoo ol ka'ee balakoonarraan ba'ee ala jedhee yeroon ol ka'ee akkana walakkaa gahu ittiin sochoonaan girgiddaa qabate bar wallahi kuffiseenii walii waan see ajaa'ibu hedduu socho'e innarraa. Mana keessa jira ababaan minaamin xarapheezzaarra wanti taa'aa jiru kun ababaan minaaminiin kun kakka jedhasi. Warabbii akkasuma ture tasriyaa guddaa tokko tasii raafame asiyyuu ulfaataa wayitii bar. Ani gaa yeroo reediin asii ka'ee jechuudha walakkaa dhuma ogdii qabu ashaadu allaa ilaa ilallaa ashaadu nama qubala mana ol kaasee jechuudha taa'ee shahaaduma qabadha ol ka'uu dadhabe ol ka'ee uffadhuun baanaa naan jedha. Baatanii. Baana uffadhuudhaan jedha shiitii akkanitti uffadhuudha jechuudha sillimmiirra shiitii uffataa jechuudha reedii duukaa diddiddiddid. Meessa dhaquudha lola lamaa wayitii. Maalin beekaani? Lola lamaa miti bar kunoo jirabbiiti malee. Yeroo nu asii gadi buune jechuudha makiina seenni akkana asiin bahuudha inni asliin karaarra dhaabata. Ijoolleen mana jirti ani waan argine aan jedhe. Ananda waleetti mee baranne kufan qabu. Waan argine jedha bar ana jiran waan argine jedhu bar. Yeroodhaaf seenaaf itti waamii lafsirraa famaa irrannaan dantaa keessan nu biran jiru naan jedheetuma qoosee. Ijoolleen gad ari'atanii gadaar namni hundi gadi fiigee akkamitti jirtaa naan jedhe sanaan booda qoosaa si'aa bar. Dammoo sanaan dura daqiiqaa 5 hin guunne dawwalee fi eessa jirtaniin jedhee sa'aatiin darbeera. As jirraa naan jedhee bakka ijoolleen si biraa Samboona gaani. Itti dhannee ijoolleen mana jirti maaltu nu dhibee nuti waan argine warri fooqirra jiraatu hadhumu ati haga sa'aatii 4tti manatti hin galin jedha reediidhaan. Beerri manatti dhumtu jedhasi. Baanalla.
Keerin argaarraa utaaltee kaatee dhuftee barrafaa jirti dura. La ila dhugaa dabar wallahi inni irraa hedduu ulfaataadha. An takkaa jiru koo keessa siin jedhee ummiseena. Isa lafti socho'ee namni jedhu dhagaa malee argeen beeku ofiin akkanatti. Yeroo kana feesbuukii gattu ko makiina siin boossi asii alhamdulillah yaa rabbi nu baas achi koom feesbuukiin masgiiduma jedhu. Masgiida. Oh takbiirrii fi tasbihaanii fi tahmiirni bakka hadda wal geesse feesbuuk irratti namni amma garaa qabu numa fixate waan duraan nosaa ture. Wayyoo yaa rabbi kaatimaa hin tolchi wallahi. Rabbi khairii haa godhu. Amma darbinaanii hin kolfine malee wallahi yeroo sana onneen dhaabbattee olte ana. Anasuma irra jira gisee sana bara akkana sannaan jedhu ijoolleetti himee qoosaa se'an. Xiqqoo booda ijoolleen dhufanii reediin Museenaa qumxaadhaan jechuudha. Museenaa waan ofii qumxaadhaan jechuudha. Nuti jala turre makiinaa keessa waan ofii yeroo nan tiktookii irratti turte beektaa asiin. Asii yeroo nan tuqee intini waan ofii bira deemu intini jetteetti. Poostaateetti beektaa edaa gadi baateetti isiin. Paawus jedhaa laayibiin siin mul'isu achumaanii itti dawwalee waan ofii eessa hirtannaan kunoo mana jala jiraa bareette kottu kashi makiinaa keessa siin baqannaan jedheen. Ishii Taadhaan jiru mana jala kashi yaa rabbi. Guyyaa kanaan namni akkuma rabbiiti ka'ee mana ofii keessa jiramti. Akkuma itti gad ba'aa bari yaadate. Uffachuu iyyuu akka itti anshiitii akkanitti lixe silimiirra uffataa gadi bu'an harka tokko asiin baasaa jechuudha. Alatirraa niqniq hin jenne achiin as taa'etan shahadaa qabataa ijoolleedhaa miyuutii irraa banee kaatee maan baqattannaan baran silaa duu hadda fedheeraan jedheeni. Saamee kaasteenyee. Gadin baqanne nuti silaafuu bakkatti baqannu hin qabnu bar nuti jechuun yoo gara masgiidaa sanatti achi baane malee eessa deemnaan. Sila masgiinni cufaadha argaram deema jira masgiinni beekana barbanaan taa'u Museena qollofanii bulchanii. Yaa hin qollof. Masgiina maali seenta masgiinni hin jiru. Abbo rabbi khairii haa godhu bakka. Hin qollofanii masgiida biyya kanaa sa'aatii barbaadde seenuu hin dandeessu. Masgiiduma Itoophiyaa qofa kan qollafamne. Wallaahi wayii masgiida Itoophiyaa bannaashin. Ummanni garam sirraa. Masgiidni Itoophiyaa bari cufamu bar ani jechuun magaalaa keenyatti hin cufamu bakka birallee beeku. Hin cufamu gara keenyatti illee hin cufamu wallaahi. Sa'a 24 bakka namni yoo rakkatee seenee rafuu danda'a. Namni ilaallama kaawusayituma osoo hin ta'in si galee. Sirriidha. Yaa rabbi jarjara har'aa sanarraa nu hambifte kaatabaruullee isa qabna amma subii salaannee xammannee harafnu takkaa witrii goggoone maaki. Ara salaannee qofa itti abibti amma raanqan salaatu eegalaan ka bariitu numa salaataan addan daabu. Sila anuu sitti maa dhagayeekaa shiita tokko birraa qaba sii galee utaalee waan shiita birraa qabe natti fakkaate shiita biraa irraa gaggoradhe. Shiita lama walirraa godhadhee gara maskootii zangan laala ummanni kun akkaatti maskootirraa wal laala siin jedhu. Wallahi ni beekta alhamdulillah rabbil alamin garuu baga rabbi nu hamsee jireenya namni bari duudhaaf yaadee jiraatu danda'a maal jedhu yaaduu fa'aa jireenyi fa'aa jibbisiisee naam jechuun bakka har'a dhumnee jirraa jee fudhadheetiin jiraan bakka halaas dachii keessa gallixnee jirra jeetuma fudhadheen mootummaan. Abbo dheesime maan naan jedha beekta abdii sitti moo faaxee waan manaa qabdu nyaadhu waan manaa yaattu waan manaa qabdu nyaadhu waan qabdu maraa nyaannee duunaa dachiin sochooti. Wallaahi. Hin nyaattan? Maal nyaanna biyya isaa nyaattu akkanaan qaba. Akkanaan qaaqasira nyaannee maal goona dhaanan? Kanyaanne nutti rakkate dachi sochoota wajjin. Allah min isaanowal. Rabbiin keenya wallahi Allah min isaanowal si galee bakka jechuun garteemi rabbiin danda'a kafuruu rahimi bakka rabbiin danda'a hundi keenya amma kam taane mee akkanan godhee nu deebise jechuudha tani rabbii keenya Allah. Habibti wallahi sitti moo rabbiin keessattuu warra ma'aadii jiru kana tuttuqee ilaalaa jira siin jedheen wallahi billahi beekee tuttuqee maal godhaa jiran saati tuttuqee ilaalaa jira kayet tuttuqee ilaalaa jechuun kan uffataa wanni godhaara kaa'e badii uummata argaa jiraar
fayyaa qabdaadha badii dhiqqa jira magaalaa tana keessa dhaanan. Yaabu ammaalittiin beeku kophaan galaa kophaan deemaa badii. Deemati badii nama tokko badii balleessanii hojjetamuu kiyyaatu waraana balleessaa waan ollaa kee heddalagamuun bar. Yaada jechuun ati fakkii namni hundi badiin dalagaa addunyaa irra namatti hundi badiin dalaguwar si galee ammanu yoo nama nagayaa miskiina qulqulluu taanillee anaaf si hintu jechuu daafe warra ollaa kennaa daafuun lullee daafamnee dhumnaar yoo duunillee yoo jannata galle jechuu biyaan sammi isaan waliin daafamnee yoo duune jannata gallaa gasuma dhumatte. Jannata gallaa. Badii ba isaan dalagan tanaan dakkaa taanee yoo duune jannata gallaa. Yaa intalaan jannata seenuu baadullee. زبنيو مجنة هات اللي وسمان تيا وبريت يا لهوي تمسرين يا هادتي يعني ساعني بقى ديميت انجرجيت من جرا بقى خلاص هادتي يا وانتنا انا ارى ينقراني تكنجرو بر وانتنا انا ارى هي من هاتيات وندن جي وسن سينجو واتي كان لقتت كنجرين قتيل شي التيات وصلوا كان لقتت كنجرين سينجرا وان صلاة البيت جيتشو هي ما شهادة برا كتير قرآن برا كتير شو بربادي تي والله بالله سبحان الله جيتشو نامني كذا لبون سدفتين بيتا واحد دوغو جيتشو أوه جيتشو قلبي كباچ أنا قلبي كباچو خيا تكو ها أوه جي يجرا سيقولي أوه را ربي عادة شنو وانت كسيقولي إيه والله شهادة سمي عادتك أبدا تك برناشين أوصف بيتو شهادة أبدا سكير صحاباتو هاي ما أنت هذه شهادة علمي ما بر قاف دودي أم تبر شهادة أتوق أبد شون دن تيسو نما تبر سكاب سيسا بر أركا سكابي شهادة جي سكاب سيسا مكوانا تك أبد شو ما تسيقالي أما من دافع كانت دعاء أولتي قويا بربكنا ورا هرودا ولا بيسفنا أكد ورا أول لقيس أمني كذا كان الربا يا أمان ديا والله رفانين جرانو